nuga operai foda. Inte lobe. Ate serangkong. Tadi. Mali. Yalla. Operai foda. لا. Food. انت شد خالك هذا. Nagaaniif haraarri waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Maatii damee YouTube akkam jirtu nagaa keessanii ulfinni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Nagaa hunda keenya kan baay'isee gooftaan ulfinaan haa jajamu. Guyyaa kaleessaa hiriyoonni koo utuu nan itti yaadin sarpiraayisii addaa na godhanii turanii. Akkamitti akka sarpiraayisii na godhanii viidiyoo kana achitti arginu keessaa walii wajjiniin ilaalla. Egaa akkuma beekamu fedha waaqayyoo ta'ee guyyoota 4 dura monetization yookaan immoo seera YouTube'ii guuttadheen jira. Sana sababeeffatanii namoonni baay'een maaliif nutti hin himini guyyaa sanatti doolaara guutuun hin danda'ama erga ta'ee doolaarii siin guunnu ture jedhanii kallattii adda addaatiin na dubbisaa turanii karaa keessaa hiriyoonni koo obboloonni koo afuraa gammachuun kee gammachuu keenyadha milkoominni kee milkoomina keenyadha baga gammadde jedhanii kan na dubbisaa turanii jiru jechuudha. Ani dhugaa akka kanatti namarraa hin eegne jechuudha. Sababbiin ani namoota gammadeeraa naa gammadaa akkasiidha sababbiin hin jedhinii fi itti gammaduu dhiisee miti itti gammadeera sadarkaa kanarra ga'uu kootti maaliif jennaani sadarkaa kanarra geenyanii isa itti aanuttis darbuun hin danda'ama waan ta'eef itti gammadeera yaa ta'uuti garuu kana sababeeffadhee namoonni maaliif baga gammadde naan hin jennee maaliif akkasinaan goonee waan akkasii kana namarraa hin eegne jechuudha akkuma salphaattiin bira darbanii kana sababeeffatanii garuu hiriyoonni koo Beerut keessatti wal agarru guyyaa kaleessaa nama 4 ta'anii na bira dhufanii turanii yeroo dhufanii akkuma qofaa na bira dhufanii dilbata boqonnaadhaaf yeroo baay'ee yeroo tokko as iddoo hojii kootii dhufu xiqqoo asitti taphachuudhaafis yeroo gaarii dabarsuudhaafis baay'ee mijataadha manni nan hojjedhu kuni. Sababa kanaaf yeroo tokko na bira dhufu yeroo tokko immoo deemnee magaalaadhumatti wal agarree waldaa deemnee waliin yeroo dabarsinee galla kaleessa garuu na bira dhufanii yeroo dhufanii akkasumatti suma dhugaa waaqayyo akkasumatti na bira dhufaniituma galu jedhee tanan eegaa ture jechuudha. Yaa ta'uuti garuu maal godhan isaanii yeroo dhufanii gibbiin keenya bal'aadha dirroo sirriitti keessa saabiitti bakka ol darbanii dhufan tokko taawulaa wayiitu jira. Meeshaa qabatanii dhufan achi ka'anii tokkuma nama harka duwwaa dhufee manatti dhufanitudha. Erga ol seenanii booddee nagaa ho'aa erga wal gaafannee booddee taa'aa jennaan qohamee marga bareedaa san bira deemnee dhufnaa naan jedhan jechuudha alatti ganna baasuudhaaf. Karaarraa dhuftanii alatti deebitoree taa'aa galateeffannee laaqana nyaannee sana booda gadi baanaan jedheen jechuudha. Isuma dhugaa waan tokkoyyuu sammuu koo keessatti yaadne jechuudha. Sana booddee ijoollee waa'umarree dhugaa kaayee aduu keessaa dhuftanii aduutti gad deebitu jedhee irra deddeebiitti dubbachaan ture. Yeroo dheeraa qabna qoy maal rakkatte gibbii keessa laallaa waan garagaraa jedhanii ammas waanuma tokkoyyuu naaf hin galle yaanneeni. Sana booddee na fuudhanii gara alaatti baanee utuma deemnu yeroo iddoo sana geenyu namni tokko shaarbiidhaan ija koo na hidhanii. Sana booddee nan beekee jechuudha akka wanti ta'ee jiru yaa ta'us yoo hin beekeyyuu amma kana jedheetoo hin tilmaamne jechuudha dhugaa waan anan hin yaadne ol godhanii jechuudha. Sana booddee maaltu akka ture viidiyoo kana keessaa walii wajjiniin ilaalla. Viidiyicha ilaalle sana booda obboloota kanaan thank you jechuun barbaada. Gara sanatti darbuudhaan dura namoonni utuu maatii hin ta'in viidiyoo kana ilaalaa jirtan yoo jiraattanii subscribe taasisuudhaan maatii koo ta'a. Namoonni maatii taatan immoo yeroo viidiyoo haaraan isin qaqqabu like share gochuudhaan guddina chaanaalii kootii keessa qooda qabaadha. Viidiyoo kana booda jiru wajjiniin turtii gaarii. Yara, bante? Mana garo jiga sanuga operai foda. Inte lobe. Iddoo kanatti sagalee keenya keessaa hin balleesse maaliif egaa namni baay'een gaafa wal bira jiru xiqqoo ishee sagalee miidiyaa irratti hin baane waanuma ta'e jennee haasa'uu dandeenya. Asitti amma ofirraa fuudhuu jechaan hin jira akkuma sagalee duraa keessaa argitanii gaafa ofirraa fuudhu
Akka kanatti baay'ee nanaasisanii dhugaa yaadan kolfa malee lapheen koo iddoo lamatti na cabee ture jechuudha. Maaliif waan ani hin yaadne waan ta'eefidha. So iddoo kanatti qoosaa wayii gidduutti namni ta'e dubbachaa tureefan keessaa balleesse malee silaa sagalee isaa utuun keessaa balleessuu baadhee kolfa duuti jechuudha. Naasuu yeroo sana natti dhaga'ame. Amma hiikuu jechaan hin jira. Hiikii yaa hiikamuu yaa hiikamuu yaa banamuudhaan jechaa yeroo jechuudha natti wacanii. So maalidha laata maanni kana hiikaa jiru kun maal jettanii tilmaamtu? Ani homaa jedhee tilmaamuun dadhabe yeroo sanatti amma ijaan argutti. Okay, amma banamuudha ga'ee jedhee yaada. Wanjala baay'ee ni jedha. Iddoo kanatti maal irratti na barreessisiitanii suura kootii fi mallattoo yuutuubiitti godhanii jalatti abaaboon jira. Jalatti barreeffamni thank you Jesus jedhu jira. Akkasumas immoo macaafa faarfannaarraa ila obboloonni walii wajjin jiraachuun kan jedhu barreeffamee jira jechuudha. Dubbistuu booddee kanas qaba. Suura kana isaan hunda isaaniitu walitti naaf hojjechiisee jechuudha. Baay'ee guddaan itti gammadee asitti ija keessa na dhungatti jenni. Argitanii baay'ee takka hin Congratulations. Yoo ilaa obboloonni walii wajjin jiraachuun attam gaariidha attam namatti tolas. Wow, thank you. namoonni kennaa garaagaraatii waliin kennan isaan natti kennan iddoo kanatti immoo baay'een itti aaree ani jalqaba bakka isuma sana naa hojjisiisan suurichaa jedhee tanan yaade jechuudha. Lakka suura sana malee hundi isaanii inni arrabsin kun dhufanii jechuudha. Kanaaf sinitti aareera waan tokkicha walitti yoo naaf fiddan naa bittanii bakka isuma nama isin yaadadhaa jedhee turee jechuudha. Dirroon immoo dhugaa waan ani baay'ee hawwii fi baay'ee jaalladhu ani akkamitti akka ishee yaaddu beeku jechuudha. Kun akkuma argitan piroofaayilii yuutuubii keessatti garfa qoonnee suura bakka kun gahaadhaan se'ee garuu oh my god. Nanu amma semua ijoollee dhugaa waaqayyo maan hojiin keessa tokkichi hin gahu walitti dhugaa inni kun akka yaasaanii kana si kennu yaala yalla yalla ijoorraa hunda yaala sitti sagalee qabee yaada. Okay yalla mambo ai kamu wallahi Shemina, mal Shemina, kana gana. Wow, 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 wow. Wow. So, yalla. Isheen kun immoo shittoo jedhamti akkuma maqaa barreessee ture. Shittoon immoo maal qabattee dhuftee? Shittoon immoo shittoo naaf fidde. Shittoo baay'ee urgaa'uu fi baay'ee bareeddu tokko kaleessa galgala dibadheenii halkan muluu ofitti urgaa'aa bulee isiniin jedhee hin qoosti dammeenii naan jechuu dandeessu. Dhugaa shittoo baay'ee urgaa'u tokkodha kan isheen naaf fiddee. Shittoo koteen kiyoosumaanii hunduma keessan dhugaa waaqayyo sinaa eebbisu waaqayyo sinaa kabajuun. Dirroo seenuu yeenuu shittoo eebbifamaa hundi keessanuu dhugaa kabaja guddaan isiniif qaba. Isaan kana qofa miti obboloota kana arfan qofa miti. Obboloota baay'ee jechuudha biyya Beerut keessatti waaqayyo qilleensuma kanarraan kan wal nu barsiise ija foonitiinis immoo wal agarree wajjin gaarii yaraa nyaannee dhugnee waliin haasofne baay'eetu jiru.
Isaaniinis immoo carraa itti yeroo biraa wal arginee waliin taphannu baay'ee qabna jechuudha. Guyyaa kaleessaa akka carraa ta'e garuu boqonnaan kan isaan kanaa ture jechuudha. Isaan kanaaf guyyaa boqonnaa ture jechuudha. Yeenuun immoo maal naaf fidde laata? Maalidha jettanii tilmaamtu? Sa'aatii baay'ee bareedduu fi sa'aatii orjinaala tokko naaf fiddee baay'ee guddaan itti gammade jechuudha. Xiqqoo itti aareera maaliifi baasiin amma kanaa yookaan immoo guyyaan kun yeroo addaa miti jechuudha. Maaliif yeroo amma kana akka isaan dhamaannaan galle waa hundaafuu kennaa isaanii baay'ee dhugaa kennaa guddaadha. Innis kennaa guddaa godheetanan fudhadhe jechuudha. Iddoo kanatti immoo nyaataan dhiyeessanii jechuudha. Bakka kennaa sana warratti xumuree jira. Ani immoo hin beektu qaxaleen keessan keessummoota simachuu akka ta'an jaalladhu jedha otoo hin ta'in kun akka kanatti isaanii gimwaaniin isiniin jedha. Gooftaan isin eebbisuun asitti immoo alatti gadi baanee gaaddisa jala teenye buna dhugaa jirra jechuudha. Haati manaa immoo buna laachafii jira jechuudha. Akkuma argitanii buna danfisuu kanarrattis yoomaan jedhu jechuudha. Nama magaalaaf bunni bareeda jedhu mitiire. So buna baay'ee bareedaaf baay'ee furdaa tokkoon danfisee fi kanarratti gaa'utoo isaan dubbatanii gaarii irra bareeda ture waanan of jajee fakkaata waan ta'eef yoonan isinitti dubbadhe so isaanis hin dhaga'u sagalee kana. Buna dhugaa jirra kaamma yaa ijoollee kottaa dhugaa isinis qursii bunaateedhaan immoo kuni gooftaan isin eebbisuun jedha. Kanumarratti goolabamee jira. Dhumarratti immoo dhaamsi isaan maatii yuutuubii kootiitiif dhaaman daqiiqaa tokko kan hin caalle dhumarra jira. Isa dhaggeeffanneetu viidiyoon kun goolabame jechuudha. Buna dhunnaa asitti dhugaa baay'ee tokko nutti toleera. So waaqayyo gooftaan maccaa hunduma keessan eebbisuu isin kabajuun isiniin jedha. Nagaan gooftaa irra deebi'ee hunduma keessaniif haa ta'u maatii yuutuubii kootii akkam jirtu nagaa keessanii gooftaan ulfina guddaa fudhatu nagaa koodha. Guyyaa irraa baay'een gammadee hiriyoota akka wajjin waaniin oolee fi amma nagaa sin gaafatanii waan sinitti dhaammachuu barbaadan sinitti dhaamu hiriyoonni koo. Isheen kun Haannaa Guddisaa yookaan Dirribee Guddisaa jedhamti. Dirroo nagaa gaafadhu. Nagaa waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Jaalatamtoota kabajamtoota dammee YouTube baga nagaa keessan taatanii nullee nagaa keenya akkasuma haala mijatuuf haala mijanne keessa taatanii karaa baay'ee jajjabeessatii asiin geessanii guddaa galatoomaa isiniin jenna. Ammallee warri maatii ishii hin ta'in maatii ishii taatii jajjabeessaa isiniin jenna galatoomaa. Okay, thank you Dirroo. Isheen kun immoo seenaa miidhagsaa jedhamti. Saa? Tolee nagaa waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Hordoftoota dammee YouTube nagaan isiniif haa ta'u. Hunduma keessaniyyuu guddaa galatoomaa isiniin jenna. Obboloonni karaa hundumaan obboleettii keenya bukkee dhaabattanii galatoomaa guddaa waaqayyo isin haa eebbisu. Ammallee obboloonni subscribe gochuudhaan bukkee akka dhaabattan jaalala waaqayyootiin isin gaafanna. Eebbifamaa galatooma. Thank you Seenaa. Isheen kun immoo Yeneena Shalamaayyoo jedhamti. Nagaa gaafadhu. Nagaan waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Maatii dammee YouTube kan taatan hunduma keessaniif nagaan gooftaan mallee dabalee isiniif haa baay'atu. Tolee gaa nagaa kootti aansuudhaan obboleettii keenya bukkee dhaabbattanii haalota hunduma keessatti kallattii hundumaan ishii gorsuudhaan ishii jajjabeessuudhaan iddoo kanaan geessanii jirtanii guddaa galatoomaa eebbifamaa kabajamaa ulfaadhaa isiniin jechuun jaalladha. Ammalleen warri maatii ishii hin taane maatii ishii ta'uudhaan share subscribe gochuudhaan maatii ishii ta'a jechuun jaalalaa fi kabajaan isin gaafanna. Eebbifamaa hundi keessanuu kabajamaa. Thank you Yeenoo. Isheen kun immoo shittuu yookaan shittoo taamane jedhamti intala warra Wallaggaati. Nagaa gaafadhu. Hello, nagaa waaqayyo hunduma keessaniif haa ta'u. Kabajamtootaa fi hordoftoota maatii dammee yuutuubii hordoftoonni ishee hundumtuu waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu.
ammas immoo warroonni subscribe share ingodhin jirtani subscribe share comment like gochuudhaan akka jajjabeessitan akka bukkee dhaabbattanii kabajaan isin gaafanna. Thank you. Thank you hundi keessanuu eebbifamaa har'a guyyaa gammachuuti dirroo.